رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله انت هانسكو فقفتان خلق كوني إسلام مالي بابان عنه وقلسيس نسيديني كاننا قلبي فردو يا أبوليت يا خيرا كوني كيني قدان الرنفة ميجرا حواسني المان كان كيتا إيقاتا جرا يوت المان قبسي تديني الرتيريرا أمتا قرد بي المان كيتو جيجيرا سنة رسولات ريرات لنجي فناني إسلام ماني فبانان وقرسيس نسيديني فاقسنا هبادو يا أبوليتي ديرا ملكي ربين سيفكا يكونو حركا كيجيرا قبطي رديم نانكرا نبي ديرا قبسيتو إلماني يا هادا دربا ديرا إلمان كي كرماتي ببافتي الرهيريرا أواساتي قتاجرا مناقر تلفمناني إسلام ماني فبانان وقرسيس نسيديني أكنا موتي أدهو ديرادو برتداني وقرسيس نسيديني وانا تتاتي أرقيني نعوال براقبي إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Islamic Television guyyaa har'aa keessummoota Oromoo Walid Oromoo Muslim Organization wajjin mariif waamichaa fi yaada qaban isanii akka dabarsaniif isaanii wajjin jirra durataa jaarmiyaa Sheikh Kamal Ahmad wajjin yaada isaanii fi waamicha isaan nuuf godhanis ni dhageeffanna maaliif bakka kanarra argamne waamichi isiniif nu gootan maali بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد مكان كيا كمال أحمد عثمان درتاء جارمايا مسلمة أورمو الدنياتي والنبكة كانت أرقمي في إن شاء الله تعالى أكمولين بينو ويا أبريل دقدمي لما ساعة لمرة أقساء جها والقيتي أسكيستي قل أجود أفديما جرى والجيتي سان بيسي صوفي أمتك إن الرت تقرتني أسين دورا بكا كانت تقرتني قدا إم بيسي فهمني خناف أستي ولك أبا مفدي ما جرى بيسي كان بيسي صوفي والجاين كن جارمين كن إيجاد أبده حكم تكتر إجرا جارمين كن إن شاء الله إيجاد أبته وقاتوكو كأن أبته تنجده ويا سدتي بلتي لما برا كما 2016 keessa dhaabate kuma lamaaf kudha jaha seera feera isaa guuttatee jira akka gaariitti mootummaa biratti gartanii beeksifamee barreeffamee hunda waan barbaachisuun guutumaa guutuutti gartee qaba kanaaf waamicha hawaasa naannoo kana jiraatanii fi akka guyyaa sanarraa hirmaatanii waan jaarmeen kun ta'e akka beekaniif waamicha godhu jiramaa jechuudha kanaaf deemaatiin jirra jaarmayni kun jaarmaya guddaa ummata Oromootii fi ummata gartanii ka xiqqaa ka guddaa ka dhiiraa ka dubartiitiif bu'aa guddaa akka inni buusu shakkii wayii hin jiru keessatti gadi qabee jaarmayni kun ijoollee biyya kanaa gartanii leenjisee barmoota irratti leenjisuudhaaf akkuma warra gurguddaallee dammaysuu gartanii bakka gafalaa isaan qaban kana keessaa isaan dammaysuudhaaf deemaatiin hin jiru ilmaan barmoota irratti karaa hundaanuu siyaasaallee ta'uu karaa gartanii iqtisaadiillee ta'uu karaa saqaafaa ilmiillee ta'uu barsiisa kanarratti ijoollee qaroo godhuudhaaf waan isaan barbaachisu kana bira dabree ammallee addunyaa keessatti ilmaan kana gartanii walitti hidhuudhaaf biyya addunyaa kana keessatti walitti hidhuudhaaf amantiin kun harkaanu qabnu kun gartanii nu biratti akka hin hafne akka ummanni kun namni akkuma jiruun jirtu kana dabri duutillee jira in dabra kanaaf ilmaan keenya kanarratti jajjabeessinee waa hedduu waa isaanii isin galiinillee yaadachiifnee konnekshiina isaanii walitti hidhaa isaanii biyya addunyaa kanaa walitti hidhuudhaaf deemaa jira. Galatooma kabajamaa ulamaa keenya imaama keenya Sheikh Bashir Usman bakka nu argamuu keessanii fi yaada keessan nu dabarsuu fi qophaa'uu keessanii fi asirra nu argamuu keessanii galatooma jecha wanni bakka kanatti waamichi isin nuuf gootan maalidha akkam
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنا كما شيء كنا شيء كمال دورتان جارمايا أوروبو World Association kana yaamsa isaan godhan kana jabeessuma fedhanillee yaamsuma isaanii kanu yaaman kana akkamitti yaamsa kana guyyaa har'arraa qabnee torbaan lamiinuu hafe kana keessatti cufti kennanuu sagantaatti godhannee yerootti godhannee yaamsa kanarratti akkamitti hirmaachuu dandeenya waan jedhu caamsuma yaaduma isaanii kana cimsuuf inshallah. Kanaafuu inshallah obboloowwan wanni kun hawaasa keenyaaf keessatti argamuun hedduudha. Jaarmayni uummata Oromoo hedduutu jira. Tattaaffii hawaasa Oromoo kana namni godhu tokko lamaami. Amata 40-50 dabre kana tattaaffii jiranii hawaasni Oromoo bakka maraanu. Tanaaf ammoo taarra isaan itti nu yaamantuni akka Oromoo muslimatti manni muslimtoota ka addunyaa tana keessa jiru akkami sagaleen teenna takka taate akkamitti wal quba qabaan akkamitti nama tokkoof ka sagalee fedhuuf akkami sagalee isaa ta'an nama tokko ka dhugaatti rakkatee fi rakkoo keessaa sagalee takkaan akkami baaf nama akkami nama maddii dhaaban walii galatti asilletti biyyalletti akkamitti nu sagalee walii taanee wal maddii dhaabannee wal quba qabaannee dhaloota jirullee akkami guddifne waan jedhuuf yaamsi kun kanaafi tattaaffiin irratti godhamteelleen akka guyyaa isaan jedhan irra haga aduu har'aa tattaaffiin irra godhamu jirti hayyoota hedduutu irratti taa'ee boloowwan hedduutu irratti taa'ee tanaaf teessoo as duraa simpoolitti taa'amnee turtanii in yaadattan isin marru simpool musi toohiidii teennee turre teessoo lammataa musi toofiiqi ta'uuf deemti Apriil 22tti sa'a lamarraa haga sa'a 6 yookaan haga sa'a 7 deemuu mala. Tanaaf inshallah obboloowwan ka dhiiraa ka dubartii ka abbootii ka dardaraa cuftuu koottaa wanni kun waan keessanii waliin haa guddifnu waliin haa jabeessinu walii yaada walii haa kenninu wal maddii haa dhaabannu inshallah baarakallah guyyaa rabbiin haa eegu haga numa dhaamsu isaanuma jabeessuuf inshallah. Galatooma sinis imaamni keenya kabajamaa Sheekh Abdurrahim Dooyyoo yoo dhiifame yoo maqaa keessan ta'uun godhe so bakka kanarra nu argamu keessaniif galatooma. Walgahiin World Oromo Muslim Organization kun amma dura 2016 keessa masii toohiditti taa'amee ture. Yeroo taa'amu North American Muslim Association jennee teennee ture. Amma maqaanis jijjiiramee jira gara World Muslim Oromo Organization. Sababa maqaa kana jijjiiramee ummata addunyaa hunda ammatuuf fakkaata. Kanarraa ibsi isin nu gootan maali? Waamichi isin bifa kamiin ummata kan nu waamtan? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم درسي قلت سكنتا خنا سرقتون وان هدو ربي كنا قالني تاجو شيء كنا درتان قلت شيء كمال دبتاني راني قسم شيء بشيرس دبتاني جراني وان برباچسو واني رتي ادان وجراتين ومني مسلمة كن أرومو ومني أرومو كمسلمة كن أمتا قدا أمتا قلت ربين بدلسي أومي ولما قال أمني أرومو بدلا بدينا كنا كيسة لين أمني مسلمة قدا قرو ودينا كنا أولينو كبك أتيبك الدجاجر بي الدجاجر ميت أمان كن أمني أرومو كن بكهد جرا هاتو نو ون رجيتي مكان كنا أكو أما جل مكان كايو نساء كايو أمتا كنا كنا كم تولي فيني أمتا ندوبان رفو كنا فكين ويجوني جول بيجي كنا يرتولي تفيني والكابسيفني فايدا ويو جرات أكتر فانتا كنا كمني كنا وادو بتوف موتوما تنا كيستيس يو لالتن شوفا بكا شوفا يو إنه غند بوليس هاي رأيت هنجرو سكول بوردي كيس رأيت هنجرو سيتي كونسلي كيس هنجرو نمني كنا كورو موتيتي يو لالت هنجرو بكا داداتي يو لالت هنكنا أرجينا من هوسبيتالا كيس اللي رجودان ورفاني كوا فان بير أنا ما في ده من رومو كيو نرجيتاني بكا دادا وريتان نو رومو وان أنا نمودا تيجي نما ده كسمودا جوني مالا سمالي فاجراني نما كي نغرتي مقاسني نغرتي ونجاني وابا ايتو جرا ركنو مكان لالين امني كما امتا كينا كان وليتم فيني اكل غرغارو دندان اكل بيد اباچو دندان akka gartee namni keenya tokko soo gartee bakka takka ijoollee biyya kana barataa jiranii dandeettii qabanii waanii firmaannaa yoo jedhan yoo walitti wal jala hiriirree fi wal gargaaree qofa bakka sanii nama san ga'uu dandeenya waan jennuuf kana bu'uureessine duraan kasi ture
amma immoo deebi'ee agartee maaliif gara addunyaatti ol bal'iftan waan jedhu kana keessatti akkuma agartee hawaasni keenya bal'aa bakka adda addaa jirutti carraa nu qabnu sana uummanni biraa kan qabne jira biyyoota adda addaa keessatti waa godhachuu warra hin dandeenye dubbachuu warra hin dandeenye bakka adda rakkina jiru jira kanarraa ka'uun isin warri rabbi carraa isinii kennee waa godhuu dandeettan waa godhaati nullee of jalatti ammadha ofitti nu fuudha ummanni biyya ambaa jiru keessattuu ummanni biyyoota arabaa keessatti argaman ummanni biyya Eurooppii keessa jiran ummanni biyya Afrikaa keessa jiran hawwii kana waan qabaniif jecha garanatti akka deemnu kan taasise ummata malee nu lafaa kaaneetiin kanan ijaarre ummanni waan agartee waan kana nurraa barbaadeef jecha eegasii nullee ofitti nu ammadhaa jiran nu ammadhaa akka nun hambifne waan jechaan jiruuf jecha addunyaarraa agartee gara ummanni muslim Oromoo bakka jirutti yoo isin afaan keenya taatanii nurraa dubbattan yoo isin rakkoo nu qabnu nurraa dubbattan kanatu agartee jiraafiin bifasaniin kanatti jijjiirame jecha har'a ammoo asirruu yoo as deebine nu wanni godhuu qabnu inshallah hawaasa keenya akkuma dur isinirraa beeynutti akkuma yoo nu isin waamne bakka nu isin waamne argamtanitti namni nama jedhamee dubbatamu nama yoo qabaate namni tokko agartee liidarii jedhamee yoo liidarummaan isaa yookiin agartee hoogganaa jedhamee yoo beekame hooggana isaa uummata isaa waliin jiru uummanni isaa yoo isa jala deeme qofa hoogganummaan ka jirtuun nu ummata keenya kana khayrii isin agartan tana isin hawwina ummata keenya waan gaarii hawwina malee waan hamtuu isaaniif hin hawwinu kanaaf ummanni keenya agartee torbaan dhufu yoo rabbiin keenya nuuf fedhe asitti argamanii qooda kana fudhatanii waan ofii kan akka jabeeffataniif waamsa isaanii dabarsuuf bakka kanatti argamne insha Allahu hawaasa keenyaan ka dhiiraa ka dubartii dardar shamarran cufti keessan akka masjida tawfiqitti argamtanii sa'a lamarraa haga agartee sa'a jahaatitti sagantaa asiin dura godhames yoo jiraate ibsa isinii kenname wanni godhuuf deemnu illee yoo jiraate maal akka godhuu qabnu kanas akka waliin mari'annu akkamitti akka waan keenya jabeeffannu akkamitti ummata sagaleen dhabeef sagalee akka taanu rakkoo deemtu cufaaf agartee ummanni keenya agartee qophaa'ee waan isa barbaachisu qabaatu akka danda'u dhaamsa isaanii dabarsuu barbaada maqaa rabbiitiin akka nu biratti argaman isaaniin jedha galatooma galatooma khalifa jaarmayni akkana amma dura ummata Oromoo keessatti argamee jira ammoo kun hoo ijaaramuu isaa hagam barbaachisaadha jettanii amantan waan kana irratti بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ميديا أوروميا دا ميديا أوروميا أمتا أوروميا إسلاما بكخنت تجارتين ودهيسني وان كنا في شراتنا نوخن وداف قلت قدا قبتني قلتهما جزاكم الله خيرا سنين جنة تيان ودان قافي بليسخي نقافت تخانا دوغا أما يورالي ummanni gartee bakka ummanni xiqqoo gartee wal jaaree jiru xiqqoo jabaatee jiru islaamni gartee ummanni islaamaa jaarmaa jabaa cimaa qabaatee jiru yoo laallee magaalaa Minnesota tana biyya Minnesota tana keessa dhugumattuu kanaan alatti gartee dhaabni amma akka gartee Oromo Muslim World Organization Oromo Muslim Organization dhaabni jiru kan dhaabni kana fakkaatu amma dura ka dhaabbatee jiru nutti fakkaatu innillee hin dhaabbanillee da tuni carraan tuni marraa duraati jechuudha kanamaafuu taraa duraati wanni kana kan dhaabbatee hin jiru maaliif barbaachisaadha waan inni barbaachisaa ta'eef sheekotiin teenya himanii jiranii ibsanii jiran takka takkatti dhugumattu ifa bahaadha akkuma duraan himametti gartee nuti dhaaba kana amata tokko dura wanni eegalleen yeroo eegallu san dhaaba Oromo American Muslim Association jenneeti magaalaa tana keessatti dhaabnee turre dhaabni kunis akkuma reefu shayni keenya Sheekh Abdurrahim himan sanitti ilmaan keenya gartee kan bakka kanatti generation amma guddachaa jiru kana barachaa jiru agartee dandeettii qabu nama keenyallee isaanii fi nama biraallee kan dandeettii qabu gartee qooda hin qabnu biyyuma jiru tana keessatti qooda irraa hin qabnu akka ummata biraatti qooda irraa hin qabnu akka hawaasa biraatti qooda irraa hin qabnu biyya tana amata 40 amata yoo akkam xiqqaatee amata 40 ol jirra ammoo gartee mootummaa keessaa fi mirga keenyallee falmachuudhaaf waan nuti taanillee himachuudhaaf qooda irraa hin qabnu ijoollee teenya barachaa jirtu tana akka isaan jeenomanii gartee isaan kana jeenosnee cinaa dhaabbannee mootummaa keessarraa akka qooda isaan fudhatan akka electionaaf ceehan
akka shayni refujaaniti city council bakka adda addaa senatara yoo ta'uu barbaadan yoo waan isaan ceehaniif kana hundaa'uu akka cinaa dhaabbannee isaan gargaaru tokko sanii karaa biraatiin gartee hawaasuma kanaa'uu tokko goonee cinqii isaan cinqii jirtu akka gartee waliin qooddatan gammachuu jiru akka waliin qooddatan hamtuu biyya teenyatti deemaa jirtu tanallee gartee relief organization dhaabnee gartee cinqii isaan irra deemaa jiru san gartee akkatti irraa khaffifnu akkatti irraa laaffifnu waan ju'uuni kaane haa ta'u ammoo amma dura ummanni addunyaa biraallee nutti lallabatanii gartee wanni akkanaa kun isin qofaa fi miti nuufillee barbaachisaadha kanumaafuu gartee silaa bakkuma jirtu waan kana isin gartee dura isin hangafni waan kana isin waan kana bal'iftanii haala addunyaatti yoo laaltanii addunyaa dhaaba addunyaa gootan akkamii waan juu nulleen nu hammattanii isiniin booda jirra waan juun jinnu jeemsanii nu kakaasanii kanumaafuu gartee maqaa san World Oromo Muslim Organization itti jijjiirree arra haala saniin itti bobbahaa jirra jechuudha. Inshallah. Okay, galatooma. In gabaabsina inshallah. Yaada qabdan isin hundaayuu calaa tokko kenneeti waan silaa jechuu barbaadan wanni hin jedhin yoo ka jiraatu taate irra deebitan. Ummanni gama keessanitti deebi'a inshallah. Ummanni keenya bakka jiru hundaayuu isteeta jiru hunda biyyoota adda addaa keessa faca'ee gargaarsa warra biyyaatiif haga danda'u ni godha. Fakkeenyaaf amma asittis buusinni buufama bakka birootittis buusinni ni buufama gargaarsi ni deema garuu ammoo gargaarsa gamtaatii miti gargaarsa wanta hin qabne jechuudha gargaarsa yeroo takka bakka sanitti bu'ee uummata san gargaaruu danda'u miti. Koordineetit waan ta'e miti. Yaa waan walitti ijaaramee ijaarmaa tokko jalatti caalaa tokko jalatti caasaa tokko hin deemu miti gargar baraaxaadha. So kana hunda walitti qabee uummata keenya ka biyya keessa jiruu fi ka biyya alaa jirus bakka waan gargaaramuu qabuun gargaaruudhaaf wanni lafa kaa'ate ni jira isin maal jettamu bakka kanatti sheekamaan. Bismillah. Akkuma yoo duraa dubbatamaatiin hin jiru jaarmayni kun jaarmaya haarawaa wanni inni yaadu pilaanii boqonnoo isaa keessatti gartanii homa jiru san keessaa gartanii akka gartanii gargaarsaa idaa lazima al-amru an yakuuna sawtallee sawtii ta'uu qabaa jennee qoonqa sagalee ta'uu qabaa jennee ka dubbataatiin hin jirru tokko san rakkinni yoo jiraate bal'inna keessatti illee waan biyya keenya keessatti uummata keenya mudatu karaa gartanii qabeennaallee karama ta'eenuu ta'uu bira dhaabbachuu keessatti alaamaa qaba. Ka biyya alaallee walitti hidhuudhaaf gartanii alaamaa guddoo qaba. Kuni jaarmanni wanni inni dhaabbateef sifaa khaasatti gartee hallanyeessee uummata muslimaa ijaaruu irratti ilmaan isaa gartanii jajjabeessuu irratti tokko godhuu irratti haqa yoo duraa dubbatame irra deebinee gartanii san ifa galchee fi walitti hidhuu waliigala uummata Oromoo waan ta'e waan nama barbaachisu waan uummata Oromoo muslimaa fi kiristaana illee barbaachisu irratti illee ammoo jaalalaan karaa tokkotti karaa qajeelaa irratti yoo karaa haqaa ta'e qajeelchuudhaaf qophoo isaati kanaaf illee dhaabbate illee kanuma ani ka dhaabbadhu gartanii inshaallahu dhaamni kiyya gartanii dhaamsi kiyya kana guyyaa san nurraan hafina waa hedduutu gartanii isiniif bayaana tayaa ummataaf gartee bayaana tayaa ka dhiiraa ka dubartii akka nurraan hafne jedhee dhaamsa kana dabarfadha kanuma galatooma inshaallah isinoo dabalataan wani isin qabdan jirtan isin Sheekh Ibrahim wanni dabalata takkiitti jira waa'ee dhaaba kana ilaalchisee jechuu irratti fakkeenyaaf nu wayita jennu kana qofa osoo hin taane ummanni Oromoo bal'aadhaa konfliktii adda addaa ka uumamuufillee falaka kennu dhaaba kana qofa jennee amanna funduratti rakkoo ummata Oromoo hedduutti argamullee rakkoo agartee akka ammootu muslima biyya kana jiruutittillee sagalee keenya ta'ee nurraa bakka bu'ee fakkeenyaaf waan tokko yoo amma Sheekh Bashir imaama an imaama sheekonni masiidan ta'e jiran imaama nama sadii afur taanee bakka takka dhaqurra nama tokko of keessaa waamne ebelu dhaqiitii nurraa dubbadhu jennee yoo ergine nuuf ga'a jennee yaana fuuldurri keenya inshallah akkas ta'a jenneetiin hawwii guddaa qabna kanaaf kana ummata muslimaa qofa fokas osoo hin goone rakkuma ummata Oromootu hiikuuf gahee guddaa qaba dhaabni kun humni kun jaarmanni kun maaliif jennaan ummanni Oromoo kun waan adda addaatiin rakkin adda addaa keessa kufee jira ammaan ta'e rakkoo adda addaatti harkaa isa qaba kara gargaarsaatiin fala ta'uufii danda'a gara yaadaatiin fala ta'uufii danda'a gara gartee gargaarsa barbaachise cufaanu
even conflictiin amantiis yoo ka dhufu taate rakkoon amantii ilaalchisee walitti bu'iinsi yoo ka dhufu taate namni fala kennuu danda'u namni rakkoo san afoo dhaabatee hiika kennuu danda'u anatti dhufu osoo hin ta'in bashii dhaqanii isintu rakkoo addaa hiika osoo jechuun ta'in dhaaba kanattiin dubbiin keenya deebi'ee dhaabdi kun abbaa barbaade bakka buusee akka rakkoon sun hiikatu taasisuuf ka hojjetu jecha dhaabdi kun. Kanaafuu faayidaa guddaa uummata keenyaa qaba jennee abdii itti qabna uummanni keenya akka nuuf argaman irra deebinee waamsa isaanii goona. Waamicha kana uummanni keenya dhagahee guyyaa April 22 Masjid Tawfiq Islamic Center 2400 Minneha Avenue South Minneapolis jiru jechuudha. Sa'a lamarraa jalqabee akka asirratti waamicha kana dhagahee irratti awwaatu abdii qaba. Dhaamsa ramaa'ii wanni isin qabdan jira. Anileen dhaamsa ramaa'ii waruma amma isin jettan kana guyyaa san gartee maaliif akkuma amma ibsame kanatti ibsi gaayaan kanname kanatti kanaafi gartee bal'inatti illee irraa haasa'uu jiraanna. Gaafiillee namni qabu guyyaa san gaafii fi deebisaallee akka gaaritti ta'uu jiraata. Walumaa galatti akka gaaritti keessa barachuudhaaf guyyaa san dhaaba akkanatti faayidaa qabu amma himame kana. Guyyaa san gartee bal'amni keenya April 22 za'a lamarraa Masjid Tawfiq Masjid Tawfiq 2400 Minneha Avenue Minneapolis keessatti Masjid Tawfiqitti bal'amni keenya haa ta'u jechuun anis uummataaf dhaamuu barbaada. Please nam tokkollee nu akka nurraan hafne xiqqaa guddaa keessan hundinuu akka gaasitti nu argamtan kabajaadhaan isin gaafanna. Galatoomaa. Durata Tawfiq Islamic Center akkasumas imaamutii kenna galatooma bakka kanarratti nu dhiyaatu keessaniif carraa maa'ii waan biraa wanni dubbatu tokkollee hafne uummata keenya kana warra kanaan dhaabbate warra Oromiyaa Islamic Televiziiniin dhaabbate kana bichaamii keenya bichaayyuu miti wallahi gammachuun guddaan nutti dhaga'amee jira bakka kanarra rabbiin jazaa keessan isinii haa deebi'u rabbiin isin haa jajjabeessu akka wanni kunillee ol nu deemu halkanii guyyaa kanatti illee gartee itti yaadaatiin hin jirra dura itti dhaamata irraa meeshoodha jazaa keessa rabbiin isinii haa kafalu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammadin. Gala Islamic Television haalaanin galatoonfachuu barbaada. Miidiyaan kuni miidiyaa kallacha ummata Islaamaa Oromoo hundaati. Kan Oromoo hundaati. Kanumaafuu gartee isin asirratti gartee nu afeertanii waan akkanatti babal'iftanii gartee addunyaa irratti ummata Oromoo beeksisuun beeksisuurraa qooda guddaa qabdanii kanumaafuu isin illee irra deebi'eetiin isin galatoonfadha. Jazaakumullahu khairan. Galatooma OIT Oromiyaa Islamic Television carraa kan nu kennitanii asirratti dhaamsa kana dabarfachuu danda'u kennaa fi galatooma isin jenna. Daawwattoonni keenyas dhaamsa imaamota keenyaa dhageettanii guyyaa san waamicha World Oromo Muslim Organization sa'a lamarraa haga sa'a jahaatitti akka Masjid Tawfiqitti dhuftanii qoodarraa fudhattan affeerraa isinii goona. Galatoomaa nagaatti isiniin jira.